Yeroo ta'e sirnaan fayyadamuudhaaf qabxiiwwan hordofuu qabdu keessaa inni biraa fi kan akkaan barbaachisaa ta'e tokko wantoota sagantaa teetiin ala sitti dhufan hayyamuu dhabuu takkaa immoo lakkii naaf hin mijaa'u jedhanii jalaa diduu baruudha. Kanaaf wantoota sagantaa teetiin ala sitti dhufan, wantoota karoora keetiin ala sitti dhufan, wantoota kaayyoo keetiraa si jeequuf dhufan hin keessummeessin. Addunyaa irra hamma jirtu jechoota lama yeroo baay'ee fayyadamuuf teessa. Isaanis tole kan ji'uu fi lakkii kan ji'u ta'a. Jechoonni lameen kun iddoo itti fayyadamtu irratti hundaa'anii milkaa'ina keetii fi sadarkaa hegeree murteessuu danda'an. Kanaaf wantoota tole jettuu fi wantoota lakkii jettu sirriitti adda baafadhu. Wantoota karoora keetiin ala, sagantaan ala akkanumatti si dhufan wantoonni san gaarii ta'anis hubadhu. Wanti gaarii hundinuu waan sirriiti jechuu miti. Wantoota gaggaarii ta'an kan sirrii hin taanetu jira. Akkasumas wantoota sirrii ta'an kan garuu miira gaarii takka immoo namatti hin tolle jira. Kanaaf wantoota gaggaarii qofa hin hordofin. Wantoonni ati hojjettu gaarii ta'uu qofa osoo hin taane sirrii ta'uu isaaniitis addaan baafadhu. Yeroo hojii tokko hojjechuuf sagantaa baafanne wantoonni baay'ee barbaachisoo ta'an kan sagantaan keenyaan waliin faalleessu. Yeroo hojii tokko hojjechuuf sagantaa baafanne wantoonni baay'ee barbaachisoo ta'an kan sagantaa keenyaan wal faalleessan nu hin qunnaman jechuu miti. Wantoonni barbaachisoo ta'an sagantaan ala nutti dhufanii sagantaa keenya akka karoorfannetti hojiitti hiikuu akka hin dandeenye nu godhuu ni danda'an. Yeroo haalli akkanaa nu mudate tooftaa wantoota saganteeffannee fi isa amma haaree nu dhufe kana waliin hojjechuu ittiin dandeenyu barbaaduu qabna. Yoo filannoo dhabne barbaachisummaa wanta sanii itti amanna moo ittiin amannu jennee madaaluu qabna. Wanti san barbaachisummaa inni qabu, gatiin inni qabuu fi wanti duraan karoorfanne gatii inni qabu wal madaalchisuu qabna. Lammaffaa wanta nu dhufe kana yeroo birootti dabarsinee yeroo biroo hojjechuu ni dandeenya jennee yaaduu qabna. Wanti saganteeffanne san wanta sanirra gatii guddaa qabu taanaan sagantuma teenya hojjechuu qabna. Garuu wanti nutti dhufe kun dhimma hatattamaa kan akkasumas gatii guddaa qabu taanaan wanta san hojjennee sagantaa keenya san yookaan karoora keenya san yeroo birootti dabarsuu qabna. Yeroo baay'ee wantoonni sagantaan ala nutti dhufan wantoota barbaachisoo osoo hin taane wantoota miira sardamaa takkaamoo saffisaan ammatti ta'uu qaba har'a malee yeroo biraa hin jirtu jedhanii nu jarjarsu wantoota akkasiitu nu dhufa. Kanaaf wanta hojjechaa ture lakkifnee gara wantoota sanii deemna. Haala akkanaa irraa if to'achuun garuu milkaa'ina kee keessatti haalaan barbaachisaadha. Yoo wantoota sasardan wantoota karoora malee ammumatti dhufanii ammumatti haa ta'u jedhan hunda jala yoo adeemtu taate yeroo tokkollee kaayyoo kee irratti hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf ati wantoota miira kee tuttuqan wantoota ammatti godhuu qaba siin jedhan waan hunda sababa hiriyyaatiin sababa namoota birootiinis ta'u sababuma fedheenuu jala deemuu hin qabdu. Haala akkanaa irraa if to'achuu qabda. Wantoota sagantaa teetiin ala si dhufan lakkii takkaa noo jechuu qabda. Osoo qo'achaa jirtuu hiriyyaan kee bilbilee akka wajjin bashannantan yoo si gaafate lakkii dhiifama naaf godhi yeroo akkanaa sagantaa qo'annaatiin qaba gaafa biroo wal agarra jettee kabajaadhaan deebisuu amaleeffadhu. Hin zigaalin, hin sodaatin. Ati hiriyyaa kee waan ati ittiin amanne waan si hin fayyannetti siyaamaa jiru inni maal naan jaaf takka isii maal naan jettii sodaadhaaf yoo waan isaan fedhan san godhaa jiraattu ta'e hubadhu ati kaayyoo teetitti hin amantu jechuudha. Ammas dhugoomsuu hin dandeessu. Irra hedduun ilma namaa kaayyoo guddoo jaalatanii fi itti amanan waan hin qabneef deebii akkanaa deebisuun hedduu itti ulfaata. Atis akka namoota kanaa yoo taate akkuma isaanitti haala qilleensaatiin raafamaa jiraatta. Garuu kaayyoo guddoo qabdu dhugoomsuu yoo barbaadda taanaan ittiis amanta taanaan yeroo namoonni bakka hin taanetti si afeeran, yeroo namoonni karooraa fi sagantaa teetiin ala si yaaman, yeroo namoonni sagantaa teessirraa balleessuu yaadan lakkii jechuun sitti hin ulfaatu. Hubadhu fedhii lubbuu fi dhiibbaa naannoo jalaa didanii injifachuu, naamusa qabaachuu fi miira ifii to'achuu danda'uun iccitii milkaa'inaati. Atis barumsaan milkaa'uu barbaadda taanaan, hegeree bakka guddaa ga'uu barbaadda taanaan, qabeenya horachuu barbaadda taanaan, maatii kee keessa milkaa'uu barbaadda taanaan miira kee to'adhu. Namoota karoora keetiin ala dhufan, wantoota sagantaa keetiin ala dhufanis lakkii jechuu ni bari.